Saboonni biyya lafaa kanarratti argaman kanneen gosaa fi bifa adda addaan gurmaa'anii akka sabaatti jiran hunduu goota mataa isaanii kan saba isaaf jiraatu ni qabu. Kutaalee fi teessumni lafaa walitti dhufe biyya jedhamee ijaarame hundus kan biyya isaanii kanaaf jiraatu, kan roorroo fi dhiibbaa kamuu irraa qolatu, kan biyya isaaf lubbuu isaa tokkitti hin mararfanne ni qabu. Biyyi biyya jedhamee goota biyyichaaf jiraatu hin qabne biyya jedhamuudhaaf ulaagaan hir'uu ta'ee biyyummaa hanqisa. Biyyoonnii fi saboonni addunyaa kanaa hunduu gootota isaanii kanneen sabaa fi biyya isaaniitiif wareegama kaffalan siidaa isaanii ol kaasanii dhaabanii maqaa isaanii ol kaasanii leellisu. Maqaan gootota isaanii bara baraan akka jiraatu galmee seenaa irratti gootummaa isaanii katabanii dhaloonni boodaa seenaa goototaa baratee akka xiiqii horatu, biyya ofii akka jaallatu, saba ofiitiif lubbuu jijjiirraa hin qabne tokkitti akka hin mararfanne barsiisu. Mana barnootaa keessatti akka baratamu sirna barnootaa keessa galchanii maqaa goototaa jiraachisu. Maqaa gootaa boollaa ol gochuu qofa osoo hin taane eenyummaan goototaa akka faarfamuuf leellifamu bifa aartii fi ogummaa adda addaatiin ibsanii oolmaa gootaa weeddisu. Saboota biyya mataa isaanii ijaarratan biratti guyyaan goototaa kalaandarii biyyattiitti galmaa'ee addatti guyyaan sun guyyaa kabajamaa fi jaallatamaa ta'ee jiraata. Biyya akka Itoophiyaa kan fedhii sabootaa malee fedhii abbootii aangoo fi olaantummaa murna tokkootiin ijaaramte keessatti garuu saba tokko biratti goototaa ta'ee kan faarfamu, saba kaan biratti ammoo diina hamaa fi abaaramaa ta'ee balfama. Kun ammoo seenaa impaayera Itoophiyaa irraa kan ifatti hubatamuun danda'amudha. Kana kan kaasneef sabni Oromoo akkuma saboota kaanii, biyyi Oromiyaa akkuma biyyoota kaanii gootota qaalii kanneen biyyaa fi saba isaaniitiif lubbuun isaan hin mararre, kanneen fedhiin dhuunfaa fi faayidaan biyya isaanii caalaa isaan hin mararre, kanneen qananiin isaanii saba ofiin alatti isaan hin gammachiifne qabaachuu ishee isin yaadachiisuudhaan guyyaan yaadannoo gootota Oromoo kan maqaa fi eenyummaa goototaa ol kaasee lallabu, kan seenaa goototaa hubachiisee dhalootatti xiiqii jaalala biyyaa fi jaalala sabaa horu sabni Oromoo qabaachuu isaatiin guyyaa gootota Oromoo kana sababeeffannee oolmaa gootota Oromoo haga xiqqoo gurra isin buusuudhaafi. Dhalli Oromoo kamuu sabni Oromoo gabrummaa waggoota hedduu jala jiraachuusaa irratti waliif gala. Sirni gabrummaa fi hacuuccaa kun saba Oromoo irratti otoo hin fe'amiin dura uummanni Oromoo biyya mataa isaa irratti bilisummaa fi qananiidhaan jiraachaa akka ture ifaadha. Adeemsa keessa garuu dachee uumaan uummata Oromoo badhaase eebbifamtuun kun xiyyeeffannoo koloneeffattootaa keessa seenuudhaan dachee kanarra bilisaan jiraachuun gaaffii keessa galaa dhufe. Roorroo alagaa qe'eetti dhufe kana ofirraa qolachuudhaaf ilmaan Oromoo falmachaa wareegama kaffalaa diina ijibbaachisaa kufanii kuffisaa har'a ga'an. Gootota Oromoo biyya isaanii Oromiyaa fi saba isaanii Oromoo irraa diina ittisuudhaaf wareegaman yaadatanii kaayyoo fi akeeka isaanii itti fufsiisuudhaaf maqaa goototaa leellisanii oolmaa goototaa himuudhaaf guyyaan kabajamaa fi ulfaataan guyyaa gootota Oromoo jedhamee waggaa keessaa al tokko gaafa eebila 15 kabajamaa oola. Guyyaan eebila 15 kun guyyaa gootota Oromoo jedhamee akka murtaa'u kan taasise sababa quubsaa fi sababa seena qabeessatu galmee seenaa Oromoo irra jira. Guyyaan kun maaliif guyyaa goototaa jedhame gaaffii jedhuuf galmee seenaarraa akka hubannetti gabaabinaan yommuu ibsinu bara 1978 walakkeessarraa kaasee haga dhuma bara 1979tti addi bilisummaa Oromoo kan qabsoo bilisummaa Oromoo ofitti fudhatee qabsoo geggeessu haala akkaan rakkisaa keessa ture. Yeroon kun yeroo lolli Somaaliyaa fi Itoophiyaa dhumate waraanni Ziyaad Barree mootummaa Somaaliyaa ari'amee ba'ee mootummaan Dargii humna adda bilisummaa Oromoo kan reefuu ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne itti bobbaasee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kana ofirraa deebisuuf lola ciccimaa seene. Qunnamtiin isaa addaan cite ni faca'aa yaaddoon jedhullee guddaa ture. Haa ta'u malee qabsoon haqaa yoomuu waan injifatuuf gootonni qabsaa'ota ilmaan Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo duula Dargii ofirraa qolatanii amajjii 1 bara 1980 walitti dhufanii ayyaana guddaa ayyaaneffatan. Guyyaan kun guyyaa Damboobaa
guyyaa jabinaa fi hamileedhaan guutame ture. Akkuma qaama dambooba guyyaa kanaatti guyyaan hoogganni dhaabaa olaanoon wareegama cimaa itti kaffalan miseensota waraana bilisummaa Oromootiif ifatti ibsame eebilli 15 akka guyyaa goototaatti labsame. Eebila 15 addi bilisummaa Oromoo hoogganoota isaa irra guddeessa dura taa'aa dhaabichaa Hayyu Duree Jaal Magarsaa Barii, ittaanaa Hayyu Duree Jaal Gadaa Gammadaa, akkasumas miseensota gumii sabaa akka ta'an kanneen akka Jaal Abboomaa Mittukkuu, akkasumas Jaal Higgazuu Bantii, Jaal Faafam Dooyyoo, Jaal Qacalee isaan kana fakkaataa nama 10 bakka tokkotti dhaabe. Bakka tokkotti ka dhaabee fi addi bilisummaa Oromoo gaafa lafaa ka'utti baha Oromiyaa keessatti dura Jaalala Mooqiltuu rasaasa jalqabaa ka jalqabee falmaa hidhannoo addi bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo dirqamee itti seene keessatti namoota hedduu wareegeera. Wareegama kana keessatti seenaa biraa dhalate naannoo sanatti. Sunis weerara Somaalee Itoophiyaa irratti bante. Weerarri Somaalee Itoophiyaa irratti baname kun Itoophiyaa qofa otoo hin taane uummata keenya walii galaa saamuu, dubartoota gudeeduu fi kana fakkaataatti waan seenaniif addi bilisummaa Oromoo dirqamee humna Somaalee kana wajjin falmaa seenee uummata keenya ittisuutti seene. Kanaaf walgidduu humna Somaalee biyya seenee fi adda bilisummaa Oromoo gidduu wareegama hedduun ta'e. Inni kun injifannoo addi bilisummaa Oromoo qooda guddaa keessa qabuun xumurame. Addi bilisummaa Oromoo suuf keessatti humna isaa gamaaggamuudhaan akkasumas jaarmiyaa isaa gamaaggamuudhaan sadarkaa jaarmiyaa isaa caalaatti bifa horsiifachuu fi sirna qabsiisuuf Somaaliyaatti hoogganni akka bobba'u imala isaa akka jalqabu murtaa'ee jaallan kun bobbahan. Jaallan kun bobbahanii gammoojjii Somaaliyaa keessatti bakka Shiniggaa jedhamu kanatti shiftoota Somaaliyaa ka jedhamani kaan lola Somaaliyaa sanarraatii harcaanii hafanii qabamani. Yeroo qabamanitti eenyummaa isaanii ibsaniiru, maaliif akka deemaa jiranis ibsanii, haa ta'uuti aarii kanaan dura dirree lolaa irratti ummati keenya ittisuudhaaf waraanni keenya godhee fi isaan gidduu falmaa ta'e waan qabaniif darbee immoo lafa Oromootiif bolola qaban irraa jibbinsa horatuudhaan bakka lamatti akka isaan adda bahanii Islaamaaf Kiristaanatti akka qoodaman ajaja kennaniif. Haa ta'uuti kadeeman kun kaayyoo ka qaban akka Oromootti Oromoo, akka amantiitti matamataan amantii ka qaban, akka Oromootti Oromummaa ka waliin qabanii fi kaayyoo waliin deeman immoo ka waliin qaban waan ta'eef addan baanuu murtii isaanii fi akkasumas wal qabatanii kun murtii isaanii ta'uu himanii fi kanarraa ka'uudhaan gara laafina tokko malee gara jabinaan nama 10 achitti ajjeesan. Inni kun odeessisaa fi oduunsaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo gahutti hagam ulfaata akka ta'e warri as jirruu fi Oromoon hundi kana hubatu ni rakkata jedheen amanu. Haa ta'uutii haala abdii kutachiisaa kana keessatti hoogganni irra guddeessi yerootti wareegamee jedhutti dhaaboti hedduun ni faca'u. Waraanni bilisummaa Oromoo fi miseensoti gumii sabaa garuu waadaa ol aanaa kanneen wareegaman kanaa fi kasana duras wareegamaniif waadaa isaa haaromsee miseensonni wal gahanii hooggana of keessaa baasan. Inni kun seenaa adda bilisummaa Oromoo jiraatu keessatti bakka guddaa ka qabudha. Sana booda kanarra dhaabbatuudhaan guyyaa ulfaataa eebila 15 kana ka hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo fi ajajooti waraana bilisummaa Oromoo 10 bakka tokko Shiniggaatti dhabaman kun guyyaa yaadannoo wareegamtootaa fi gootota Oromoo akka ta'u murteesse. Adda bilisummaa Oromoo walga'iisaa fi hoogganasaa labsatuu boodatti. Inni kun silaatii wareegamtootaa fi goototi akka biyyaatti biyyi yeroo qabatamee jedhutti biyyatu kabajuu qabu. Haa ta'uuti ulfaatinsii fi akkaataatti hoogganoonni kun wareegaman
yeroo sana keessatti gara fuulduraattis qabsoo godhaniif sana dura wareegamaniifis gatii kennuu fi lubbuu kennuun waan barbaachiseef guyyaa sana akka murtaa'e jechuudha. Sanarra dhaabbatamee waggaa 34 darban kana keessatti guyyaan eebilli kun bakka hundaatti kabajamaa as gahee. Wareegamni kun akkamitti mudatee eessatti mudatee gaaffii jedhaniif injifannoo karaa waraanaan argames karaa jaarmiyaan itti fufsiisuudhaaf hoogganooti adda bilisummaa Oromoo Arsii, Baalee fi Harargee keessa jiran baatii bitootessaa keessa walitti dhufuudhaan hooggantooti adda bilisummaa Oromoo biyya alaa turanis mootummaa Somaaliyaa irratti hojjechuun waajjirri adda bilisummaa Oromoo akka Moqaadishootti banamu bara 1980 keessa godhanii turan. Haala mijataa kanatti dhimma bahame hoogganooti biyya keessaa fi alaa jiran qaamaan wal arganii dhimma jaarmiyaa dhaabaa irratti murtii irra gahuun akka barbaachisu hubatame. Hooggantoota yeroos dirree turan keessaa jilli tokko kan dura taa'aa fi ittaanaa dura taa'aan keessatti argaman akka Moqaadishoo deeman murtaa'ee hoogganoonni namni 10 gara Somaaliyaatti socho'an. Hoogganoonni sochii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana qindeessuudhaaf gara Somaaliyaa deeman kunneen Bariisoo Waabee yookiin Magarsaa Barii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo, Gadaa Gammadaa yookiin Damisee Tacaanee ittaanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo, Abbaa Xiiqii yookiin Abboomaa Mitikkuu, Doorii Barii yookiin Iggazuu Bantii, Falmataa yookiin Caccabsaa, Faafam Dooyyoo, Irranaa Qacalee yookiin Obbo Dinsaa, Dhaddacha Booroo, Dhaddacha Mul'ataa fi Marii Galaan turan. Hoogganoonni kun amna isaanii itti fufuudhaan gammoojjii Ogaaden bakka Shinnigaa jedhamu yeroo gahan haalli isaan hin eegne isaan mudate. Bakka kana humni waraanaa Somaaliyaa irraa hafe biyya saamuu fi jeequu shiftaatu ture. Hoogganoonni kun osoo hin beekin harka waraana shiftaa kanaa bu'anii waraanni Somaaliyaa kun jibba guddaa adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irraa waan qabuuf hoogganoota kana baay'ee erga dararanii booda addaan isaan qoodanii ajjeesuuf filannoo kaa'an. Osoo isin hin ajjeesin warri kiristaana taatan gama tokkotti, warri islaama taatan gama biraatti bahaa jechuudhaan filannoo ulfaataa kan murtii jabaa barbaadu itti dhiyeessan. Hoogganoonni qaalii kanneen qabsoo uummataa itichuuf ergama ulfaataa baatanii deeman murtii jabduu, murtii seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qabdu fudhatan. Nuti hunduu Oromoodha. Amantii adda addaa qabaannus kaayyoo tokkicha kan wal fakkaatu qabannee baane waan ta'eef amantiidhaan adda hin baanuu jechuun murtii gootummaa fudhatanii eenyummaa fi kaayyoo isaaniitiif waliin du'uu filatan. Haala kanaan gara jabeeyyiin shiftoota Somaaliyaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo olaanoo kan hayyuu duree fi ittaanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo keessatti argaman bakka tokkotti fixan. Gootonni kun eebila 15 bara 1980 bakka tokkotti ajjeefamanii boolla tokkotti awwaalamuudhaan ofii wareegamanii seenaa isaanii ol kaasuu cinatti tokkummaa uummata Oromoof utubaa jabaa kan hin jigne kan hin dadhabne kaa'anii darban. Murtii gootummaa kan seenaa qabu kanaa fi wareegama ulfaataa kana sababa godhachuudhaan addi bilisummaa Oromoo eebila 15 guyyaa gootota Oromoo ta'ee akka moggaafamu murteesse. Guyyaa murtiin kun darberraa kaasee haga guyyaa har'aatti eebilli 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo ta'ee kabajama. Guyyaan kun gara jalqabaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo miseensota dhaabichaa fi caasaa dhaabichaatiin qofa kabajamaa kan ture. Dhawaatuma qabsoon bilisummaa Oromoo babal'ataa fi uummanni ofitti fudhachuu eegaleen guyyaan kun kabajni isaa ol ka'aa deeme. Har'a uummanni Oromoo bakka jiru hundatti guyyaa kana guyyaa addaa fi guyyaa ulfaataa taasisee kabajata. Guyyaan sababa gootota Oromoo gammoojjii Shinnigaatti wareegamaniin kabajamuu eegale kun gootota guyyaa sana wareegaman qofa irratti kan xiyyeeffatee kabajamu too hin taane gootota Oromoo diddaa gabrummaa irratti wareegaman warra Oromoo fi Oromiyaa tiksuuf lubbuu qaalii kennan bara Oromoon biyya isaa dhabee gabrummaa jalatti kufee kaasee kanneen haga har'aatti Oromoo fi Oromiyaaf wareegaman yaadachuudhaan kabajama. Kabaja guyyaa gootota Oromoo kana irratti
ilmaan Oromoo guyyaa kana kabajan kaayyoo wareegamtoota isaanii galmaan ga'uudhaaf hirbuu kan ittiin haareffatanidha. Gootowwan Oromoo utuu bilisummaaf qabsoo godhanii wareegamanii fi wareegamaa jiran yaadachuun, dinqisiifachuu, dhaadhessuu fi seenaa isaanii wal barsiisuun gaafa kabaja guyyaa kanaa kan raawwatamudha. Wareega kana kan isaaniin dura wareegames, kan isaaniin duuba wareegame hanga ammaa hanga guyyaa irratti wareegamaa jirus kan ittiin yaadannu waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bal'aa gidduutti biyya keessaa biyya alaatti bakka Oromoon jiru hundatti guyyaan gootota keenyaa kan itti yaadannu qofa otoo hin ta'in addatti immoo kan ilaallu guyyaa akkanaa kana yeroo geenyu warri waraana keessa jiru waraanni bilisummaa Oromoo yeroo inni itti bututee waggaa guutuu dadhabee yeroo guyyaa akkanaa kana walitti dhufu gariinsaa ka qalbiin dadhabe, gariinsaa ka qaamaan dadhabe, gariinsaa ka beelaan dadhabe, gariinsaa ka dhukkubaan dadhabe, gariinsaa immoo sammuun dadhabdee qabsoo kana maal goona asiin ga'e dadhabee maaltu naa wayya jedhee yeroo inni itti of gaafatu keessatti guyyaa akkanaa yeroo geenyu hundi keenya jaallan keenya warra nu biraa wareegaman yaadannee yoo hidhannoon keenya nurraa citte nurraa bututte ta'e guyyaa hidhannoo keenya itti suphannu, yoo huccuu uffanne sanatu nurraa butute ta'e guyyaa huccuu keenya kan itti suphannu, yoo qaama keenya dadhabe ta'e qaama keenya kan haaromsinee itti shaakkalchinu, yoo qalbii keenya bututee dadhabe ta'e immoo qalbii keenya kan itti suphannu guyyaa akkanaati jechuudha. Kana yeroo jennu suniin duratti ummati Oromoo bilisummaasaaf akkasumas immoo mirga abbaa biyyummaasaaf hin wareegamne jechuu miti. Gootonni hedduun duraanis wareegamaniiru. Eebila 15 kana duratti goototi hedduun bilisummaa uummata Oromoof wareegamaniiru. Maqaa isaanii tarreessinee hin finnu hedduudha. Kaasuun dandeenyu keessaa tuttuqne kanneen akka Jeneraal Taaddasee Birruufaa, kanneen akka Elamoo Qilxuufaa, Qarasaasa bilisummaa jalqabaa ka dhukaase, kanneen akka Baaroo Tumsaafaa, kanneen akka Mooyaa Abdoofaa, kanneen kunis fi kanneen kana fakkaatan hedduun guyyaa gootonni kuni wareegamanii eebila 15 kanaan durattis wareegamaniiru hedduun isaanii jechuudha. Isaan asittis goototi hedduun wareegamaniiru qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti. Fincila xumura gabrummaa, fincila diddaa gabrummaa keessatti dargaggoota hedduun wareegama kaffalaniiru. Hedduu tarreessuun hin danda'ama. Kanneen akka Jaagamaa Badhaaneefaa, kanneen akka Simee Tarrafaa, Tasfaa'uun Camadaa, Gaaddisaa Hirphaasaa, Alamaayyoo Garbaa, Dirribee Jifaar hedduu isaanii kanneen suniin asittis wareegamanii hedduu kaasuun hin danda'ama. Haa ta'u guyyaan kun guyyaa goototaa fi wareegamtoota tahee akka yaadatamuuf addatti kan ilaalamee fi lubbuu jaallan kanaatu lubbuu kaan irraati addatti ilaalame toon taane inni tokkoffaan seenaa qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu keessatti hoogganooti olaanoon agam baay'atan qondaaloti dhaabaa jiru jedhamanii yeroo sunitti yaadamanii bakka tokkotti nami haganaa wareegamuun isa jalqabaa ture jechuudha seenaa baa'oo keessatti. Inni lammaffaan ammoo haalatti isaan yeroo sanatti wareegaman sun haala isaan keessatti wareegaman suntu adda taasisa. Isa kanarraa ka'uudhaan guyyaan kun guyyaa goototaa fi wareegamtoota Oromoo ta'ee eebilli 15 yaadatamu jedhamee murtaa'ee jechuudha. Kana jechuun kasuniin duratti wareegamanis eebila 15 asitti kanneen wareegamanis yaadatamu jechuudha guyyaa kana keessatti. Wanni adda isa taasisu guyyaa kana hoogganni olaanoon hayyuduree fi ittaanaan hayyuduree keessatti argamu, ha
qondaaloti olaanaa dhaabaa keessatti argamani bakka tokkotti yeroo tokkotti daqiiquma tokko keessatti wareegamuun isa jalqabaa fi seenaa ulfaataa kan turedha. Kanarraati guyyaan kun akkaataa kanaan akka yaadatamu taasifame. Kanarraa ka'uudhaan ilmaan Oromoo bilisummaa uummata Oromoof walabummaa Oromiyaatiif wareegamaa turan wareegaman guyyaa kana yoomiyyuu ni yaadatamu jechuudha akka waliigalaatti. Kanarraa ka'uudhaan guyyaan kun guyyaa yaadannoo goototaa fi wareegamtoota Oromoo ta'ee akka inni kabajamuuf kan inni taasifame jechuudha. Egaa gootonni kun lubbuu isaanii takkitti maallaqaan bitamuu hin dandeenye maalumaan jijjiiramuu hin dandeenye uummata Oromoof kennaniiru. Uummata Oromoof kennanii darbaniiru. Jireenya qananii jiraachuu utuma danda'anii, maatii isaanii waliin jiraachuu utuma danda'anii, ilmaan isaanii guddisuu utuu danda'anii, haadhaaf abbaa isaanii gargaaruu utuu danda'anii, dargaggoonni Oromoo barattooti Oromoo barnoota isaanii baratanii sadarkaa guddaarra ga'uu utuu danda'anii, bilisummaa uummata isaaniif jecha biyya isaanii Oromiyaaf walabummaa Oromiyaaf jecha dabarsanii lubbuu isaanii kennanii darbaniiru jechuudha. Fedhii dhuunfaa isaaniirra dantaa dhuunfaa isaaniirra kasaba ofii ilaalaniiru. Kasaba ofii dursanii kennanii. Jireenya qananii akka mataa isaaniitti akka dhuunfaatti jiraatan sunirra jireenya gadadoo ummati bal'aan jiraatu suni gabrummaa ummati keenya keessa jiraachaa turuu fi jiraachaa ture suni ilaalanii an jireenya qananii maal naa godha ummati kiyya jireenya gadadoo keessa too jiraatu otoo ummati kiyya gabrummaa keessa jiraatu ammaaliif nyaadhee quufee bulaa ummati kiyya beelaa jira ummati kiyya cunqurfamaa jira ummati kiyya saamamaa jira Oromiyaa irratti biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'een jiru ummati Oromoo. Kanaaf akka dhuunfaatti jireenya qananii jiraachuu koorra ani wareegame ummati kiyya jireenya qananiitti bilisummaatti haa ba'u. Biyya isaa irratti abbaa biyyaa haa ta'u. Nagaan ba'ee nagaa naa galu. Gammachuu naa jiraatu. jedhaniiti uummata Oromoof kan argamsiisuudhaa fi lubbuu isaanii tokkitti qabani aarsaa godhanii darbanii jechuudha. Kanarraa kan nuti barannu kaayyoo isaanii irratti wareegaman kana akeeka isaanii kana galmaan ga'uudhaaf egaa ummati keenya dirmannaan karaa cufaanuu inni taasisu yeroo kamiyyuu caalaa kan jabaateetti fufuu qabudha jechuudha. Kaayyoo isaan wareegamanii fi kana yoo galmaan geenne kiraan isaanii gammaddi. Yoo nuti tokko taanee bilisummaa isaanitti wareegamanii darban suni dhugoomsuudhaaf qabsoo keenya jabeessinee itti fufne isaanis kiraan isaanii gammaddi. Yoo nuti kaayyoon isaanii irratti wareegamanii fi sun laaffifne sanaaf gumaachi nu goonu tattaaffiin nu goonu irmaannaan nu goonu laafe yoo isaan tokkummaa dhiiga isaaniitiin magarsan sun itichan sun jabeessuu dhiisne tokkummaa sun laaffifne wal qoqqoonne ekeraan isaaniin gadditi. Bara 1984 irraati jalqabee guyyaan kun guyyaa gootota Oromoo kanneen diddaa gabrummaa jala kufuu diduudhaan sana dura wareegaman Oromiyaa guutuu keessatti loloota ta'an keessatti akkasumas sana booda bakkoota adda addaatti bifa adda addaadhaan jaarmiyaa kamuu jalatti haa jiraatan bifa adda addaadhaan qabsoo bilisummaa Oromootiif akkasumas haqa mirga ilma namaa mirga dimokiraasii mirga ilma namummaatiif kanneen qabsaa'an guyyaatti yaadannu ta'uu adda bilisummaa Oromoo bara baraan yaadata. Kanuma keessatti bakkoota adda addaatti akkasumas dargaggoota uummati qabsoo kana ofitti fudhatee qabsoo kana jala hiriire wareegama baasu hunda guyyaa akkasitti ni yaadanna jechuudha. Guyyaan kun guyyaa kana yaadachuudhaan ilmaan Oromoo dhalaaf dhiira qabsoo kana
diina irratti gochaa wareegaman yaadachuun fakkeenya isaanii jala deemuun fudhachuun murannoo isaan agarsiisan murannoo sana agarsiifnus jennee ka'uun fuulduraa keenya miidhagaa godha. Gara bilisummaatti nu geessa murannoon akkasii jira. Murannoo akkasitti immoo mul'ata. Karaa dhihaas kasummiidhaan ana biraa dhuman akkasumas seenaa fakkaataa akka qaban waraanni bilisummaa Oromoo dirree Oromiyaa guutuu keessatti giddugaleessa baha kaaba kibba keessatti bakka hedduutti kan wareegaman uummati Oromoo guutummaatti qabsoo kan ofitti fudhatee fincila diddaa gabrummaa keessatti kanneen wareegaman keessattuu immoo qeerroo bilisummaa Oromoo gandeen Oromiyaa hunda keessatti akkuma dhiyoo kana jedhe bakka dhaabanne kana keessatti Amboo keessatti gaafa jaagamaa badhaanee kufetti barattoota 1800 akkan odeeffannoo qabutti reeffa isaarra tarkaanfatanii waadaa qabsoo kanaaf galanii sana booda kan wareegaman lakkoofsan qaban. Asirraa qabee gandeen gara dhihaatti yoo deemne gara kibbaatti yoo deemne gara bahaatti yoo deemne gara kabaatti yoo deemne gandeen hunda lakkaa'uu dandeenya. Gandeen kana keessatti dargaggeessi hin kufnee fi uummati hin wareegamne hin jiru Oromiyaa keessatti. Kanaaf guyyaan kuni guyyaa wareegamtoota Oromoo hundaati ka jennuufi. Kana har'a wareegamni nurraa dhaabbatuu baatullee Oromiyaa keessa dhaabbannee guyyaa kana kabajuu keenyaaf kabajaan bara baraa wareegamtoota keenyaaf haa ta'u jedhaa jechuudha. Akeeki guyyaa goototaa kabajuu kun sabboonummaa Oromoo ijaaruu, tokkummaa Oromoo tiksuu fi cimsuu irratti xiyyeeffachuu, dhaamsa gootonni Oromoo darbaa dabarsaatiin uummata Oromoof dhaaman dhaloota haaraatti dabarsuu irratti akeekkachuu, gootummaan seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabaachuu waliif ibsuu, gooti Oromoo hawaasa keessatti kabajaaf ulfina qabaachuu isaa irraa kan ka'e maatiin isaanii illee akka kabajaa horatu wal hubachiisuu, gootota Oromoo fincila diddaa kolonii, diddaa gabrummaa fi mirga abbaa biyyummaaf akkasumas mirga hiree ofii murteeffachuu Oromoof lubbuu isaanii dabarsanii kennan yaadachuu, kaayyoo goototi Oromoo irratti kufan bakkaan ga'uuf dhaloonni ammaa fi boru waadaa isaa haaromsuun gootummaan akka qabsoo itti jiru jabeessuu fi itti fufuu wal hubachiisuu fa'a. Kabajamoo daawwattoota keenya haga ammaatti kan isin biraan geenye kun seenaa ka'umsa kabaja guyyaa gootota Oromooti. Guyyaa kana gootota Oromoo eenyufaatu yaadatama? Akkamitti maaliif kan jedhu ammoo itti fufnee kan isin biraan geenyu ta'a. Ammas haga xumuraatti nu faana bu'a. Irbuu shinnigaa imala dheertuu niyyaan halaalaa egeree iftuu fagootti ilaalaa mul'ata guddaa fosoo deemanii hireen ammaattee kiyyoo seenanii maal goona garuu hireen ayyaanaa maal goona garuu gololleen seenaa if duuban maru seenaaf dubbanna dhaloonnaa baru harraa baratee itti wal qaru jilli goototaa qarayyoon sabaa dhimmi deemaniif kan akkaan jabaa shinni garratti rakkoon mudattee shiftaa harka seenuun bobbaan gufatte gareen shiftootaa warri kafeetee eenyummaa jilaa laayyoo maseetee amantiin qooddee kan feete jeesuuf wal ganan jettee seenicha meessuuf kamtu islaama kam kiristaanni diddarra saasa keessan irbaanni lamatti riiraa adda wal baasaa jetteetti baacee qubatti raasaa nuti amantiidhaan gargar hin baanu nuti Oromoodha duunuu jiraannu
jedhanii didan jillar kallaan sodaa du'aatiif kadhaawwawwaanne murtii gootummaa maayyii fudhatan hadhaa du'aatis waliin unatan muratoo sabaa asafee hin qabne guyyaa shinniigaa akkasiin dhabne timjii amantii wal gidduu dhiqee dhiigni oromummaa walitti xinniqee walitti titee waliin dikaawee seenaa biqilchee gurmuu tokkummaa keenyaa itichi utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa dubbii eenyummaa dhaala dhalootaa arjooma lubbuu galfata gootaa abjuu tarsiimoo waadaan dulloomne haalaaf yeroo irratti kan hin hundoofne irbuun shinniigaa jinfuu qarrisaa gurmuu sabummaa tiksuu galmisaa falmaa biyya abbaa cimsuu galmisaa aduun qaqamee gogee addaata amma gaalaalan lafee fakkaata sun lafee miti lafee namummaa dhaala dhalootaa siidaa tokkummaa qabeenya qaalii hundarra caala gatiin baasomtuu madaala sun lafee miti qabeenya keenya gaaf tokko noolu fuunee ol keenya dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa ta'ee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa ta'ee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata laalaa yaadannoo mudannoo badduu murtii gootummaa murannoo jabduu du'a faarfamtuu ta seenaa qabdu irbuun shinniigaa baraanuun cabdu gufuu gaafasii dhallaa duubasaa iccitii dubbii callaaf huubasaa amman siccaanu haa taa'u boruu guyyaa mijatteef dhaloonnaa qoru utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa ni kunuunfanna dhaala dhalootaa galfata nyaannu galfata gootaa ammas irra deebi'uudhaan baga guyyaa gootota Oromoo eebila 15 kan bara 2021 geessan isiniin jenna. Cabiinsa Oromoo fi gootummaa Oromoon agarsiise keessaa muraasa isin biraan geenya nu faana bu'a. Uummanni Oromoo qe'ee isaarra nagaan kan jiraataa ture, qaamni badhaadhinni qe'ee Oromoo isaan hawwate biyya waan hundaan guutuu kana ofiif oolfachuudhaaf barbaadu sagantaa baafate tooftaa adda addaatiin weeraraaf of qopheessuu eegale. Duulli amantii babal'ifannaa kiristaanaa fi islaama gidduutti jaarraa kurnaffaarraa kaasee eegale uummata Oromoo irraan miidhaa guddaa geessise, wareegama ulfaataa kaffalchiise, biyya isaas dhabsiiseera. Kiristaanonni karaa kaabaatiin, islaamonni karaa bahaatiin amantii islaamaa babal'ifachuu wayita yaalanitti sabni Oromoo yeroo sanatti amantiiwwan kana lachuu hordofaa waan hin turreef gidduutti miidhameera. Jaarraa 14ffaa keessa mootiin Habashaa Hamdatsiyoon teessoo waraanaa isaa Manzee kan godhate saba Oromoo dhiibuudhaaf haalli isaaf mijaawee ture. Uummanni Oromoo haala kanaan dhiibamaa deeme gara kibbaatti godaane haala inni itti deebi'ee biyya isaa qabate seenaa guddaa addunyaa ajaa'ibsiisudha. Haa ta'u malee yeroo sana barreeffamni waan hin jirreef eenyutu gootummaan lolee injifannoo argamsiise, eenyutu eessatti wareegamee kan jedhu ifatti kaahamuu baatullee seenaan isaa ol ka'ee kan mul'atu Oromoon waggoota 100tti kan siqaniif walitti fufiinsaan lolee
biyya isaa deebisee qabateera. Isa kana seenaa isaa yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Oromoon jaarraa 16ffaa keessa lolee diina injifatee haga jaarraa 19ffaatti biyya isaarra kabajamee weerartoota ofirraa qolataa jiraateera. Haa ta'u garuu weerartoonni lafa Oromoo kanneen karaa kaabaa Oromoo dhiiban injifatamanii rafanii hin bulle. Of ijaaranii humna horatanii deeggarsa biyyoota dhihaa kadhatanii Oromoo cabsanii Oromiyaa dhuunfachuu sagantaa godhatanii tarsiimoo baafatanii Oromoo irratti lola eegalan. Jaarraa 15ffaarraa kaasee hamma walakkeessa jaarraa 19ffaatti hawwiin lafaa fi amantii babal'ifannaa mootonni Habashaa qabaataa turan hin milkoofne ture. Lolli amantii Islaamaa jihaad humna isaanii cabsee hedduu hir'isee ture. Habashoonni humna Poorchugaal of gargaarsisanii jihaadiin haa cabsaniyyuu malee duula Oromoon lafa isaa deebifachuuf jaarraa 16ffaa keessa jalqabe dhaabuu hin dandeenye ture. Erga Tewoodiroos aangoo qabatee garuu duulli hamaa fi ulfaataan karaa kaaba Oromiyaa saba Oromoo Walloo irratti eegale. Tewoodiroos aangoo erga qabatee qabxiilee gurguddoo 3 Oromoo cabsuu, Habashaa tokkoomsuu fi Islaamummaa balleessuu kaayyoo isaa godhatee jalqabe. Qabxiileen kunniin 3 Oromoo cabsuudhaaf kan aggaammatedha. Innis Oromoon kaaba Oromiyaa Walloo jiraatu amantii Islaamaa waan hordofaniif amantii sana balleessuudhaaf Habashaa tokkoomsanii lolchiisuun dirqama waan ta'eefi. Tewoodiroos guraandhala 1855 gonfoo kaawwatee mootii moototaa of moggaase waxabajji 1855tti Oromoota Walloo irratti duula waraanaa bobbaase. Tewoodiroos utuu duula kana hin jalqabin waraana guddaa Beegamadir, Simeen, Dambiyee, Quwaaraa, Daamoot, Goojjam, Tigraay fi Laastaa keessaa walitti qabate. Dura ilma Adaraa Billee, Alii Billee kan laga Gooroo bulchuu waraane. Itti aansee Saddiiq Daankaa kan naannoo Qurquraa waraanee cabse. Sana booddee Oromoota naannoo sana jiran tokko tokkoon cabsee namoota hedduu booji'e. Warra booji'aman keessaa irra guddaa harka lameen irraa muree mormatti rarraasee hiriiraan uummata keessa deemsisee gara jabina daangaa hin qabne uummata Oromoo irratti agarsiiseera. Kunis sodaachisuudhaan uummata xiinsammuu cabsee of jalatti bulchuuf kan kaayyeffate ture. Tewoodiroos Walloo erga cabsee booda gara Shawaatti qajeelee Oromoonni karaa isa dabarsuu didanii hedduu waan lolaniif hamma Shawaa ga'utti ilma Oromoo karaa irratti arge hunda ajjeesaa kaan harkaa fi miilla irraa muraa deema ture. Shawaa seenee Haayile Malakoot mooticha Shawaa salphaatti injifate ilma isaa Minilik kan waggaan isaa 11 qabatee Maqdallaatti deebi'e. Oromoonni hoggasuu itti fincilanii isa loluu jalqaban. Tewoodiroos humna Oromoo yeroo tokkoof cabsuu malee of jalatti bulchuuf garuu tasuma hin dandeenye ture. Kanaaf gargaarsa warra Awurooppaa akka barbaachisu hubate mootittii Ingiliiz Viktooriyaatti xalayaa ergatee gargaarsa kadhate. Tulluu Magdallaa qabatee taa'ee malee Tewoodiroos Oromoo bulchuu hin dandeenye. Muummicha Walloo Amadee Bashir wajjin yeroo 3 caalaa wal lolanii Oromoo cabsuun itti ulfaatus lola kanarratti ilmaan Oromoo hedduun miidhamaniiru. Yeroo kana Oromoonni baay'een qe'ee isaaniitti qalaman. Ijoollee fi durbi hedduun booji'amanii garba ta'anii gurguraman. Manneenii fi midhaanii gubatan. Beelli biyya seenee Oromoon hedduun dhumate. Tewoodiroos garuu mo'uu hin dandeenye. Sabni Habashaa kan Tewoodiroos tokko isaan taasisuuf tattaafatiyyuu itti deebi'anii Tewoodiroositti fincilan. Barri inni mo'e bara lolaa ta'e Tewoodiroos fincila bakka bakkaa itti ka'an dhaabsisuuf otoo oliif gadi jooruu yeroo isaa fixe mataan naanna'ee akka maraate seenaan isaanii hima. Gargaarsi Tewoodiroos warra Ingiliz gaafate otoo hin qaqqabiin waan tureef namoota Ingilizii biyya isaa keessa jiran walitti guuree mana hidhaatti naqe. Ingiliz namoota ishee karaa nagaa hiiksifachuuf carraaqxe wayita dadhabduuf waraana itti bobbaaste. Waraanni Ingiliz kan Jeneraal Naappiiree jedhamuun hoogganamu rakkoo tokko malee naannoo Maqdallaa ga'e. Tewoodiroos Oromoonni yejjuu mootittii Warqituutiin hoogganaman Maqdallaa marsanii akka jiran arge. Oromoonni Walloo waan danda'aniin waraana Ingilizii kana gargaaran. Tewoodiroos waraanni Ingilizii itti dhiyaachuu akka argeen araarfachuus kajeelee baqachuufis karaa dhabe.
Magdallaan handhuura lafa Oromoo yejjuu keessaa waan taateef karaan ba'an hin jiru ture. Waraanni Ingilizii fi Oromoo dhihaachaa akka deemeen Tewoodiroos Ingilizoota hidhe gadhiisee Naappireetti ergus Oromoota booji'amanii isa bira jiran garuu morma irraa mure tulluu Magdallaarraa gad darbate. Oromoonni Walloo oggaa reeffa namoota isaanii argan Magdallaa yaabanii lolatti seenuun mooticha Habashaa Tewoodiroosiin galaafatan. Akeeki Tewoodiroos jalqaba mootummaa isaa irratti lafa kaawwate tokko utuu bakka hin ga'in raawwate. Gootonni Oromoo Walloo kanneen humna Habashaa dura dhaabbatanii weerara Tewoodiroos kaayyeffatee ka'e fashaleessuuf wareegama ulfaataa baasanii lubbuu qaalii wareegan kanneen akka mootittii Warqituu fi loltoonni ishee seenaa Oromoo fi galmee gootota Oromoo irratti ifanii mul'atu. Utuu gootonni Oromoo Walloo yeroo sana onnee guutuu fi murannoodhaan dura dhaabbatanii Tewoodiroosiin ijibbaachisuu baatanii jiraachuun Oromoo arraa fi Oromiyaa gaaffii keessa kan galu ture. Guyyaan gootota Oromoo wayita kabajamutti seenaan gootota Oromoo Walloo yaadatame xiiqii fi gara jabeenyi diinaa irraa baratama. Mootichi Habashaa Minilik kan umrii waggaa 11 kaasee Tewoodiroos biratti guddate gara jabina dhaalee diinummaa Oromoo fudhatee erga Tewoodiroos du'ee booda aangoo qabatee gochoota gara jabinaa fi suukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwate. Kan Tewoodiroos Walloo keessatti kan xumurame ta'ullee Minilik garuu kutaa Oromiyaa hunda seenuudhaan uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwate. Minilik bara 1865tti Magdallaa keessaa ba'ee gargaarsa Oromootaan gara Shawaatti darbee utuu hin turin biyyoota alaa kanneen akka Ingilizii Faransaay waliin hariiroo uummachuudhaan xalayaa gargaarsaa itti barreeffataa tureera. Oromooti yeroo sana Minilikiin gargaaranii dabarsan Habashoonni akka diina isaanii ta'e wallaalanii utuu hin taane akka isaan wal dadhabsiisan gochuudhaaf ture jedha seenaan. Qubsumni Habashaa kan Manzee jiru biyya Oromoon marfamtee waan jirtuuf Habashoota warra kaan caalaa dadhabinsaa fi jabina Oromoo kan beeku warra Manzee turan. Manzee bakka Habashaan irraa ka'ee Oromoo basaasu qubsuma waraanaa turte. Oromoo cabsuuf Oromoo walitti diruun wal lolchiisuun akka barbaachisu Habashootni Manzee tolchanii waan beekaniif Oromoo adda qooduun namoota tokko tokko ofitti hawwachuu jalqaban. Yeroo sanattis sirni gadaa laafuu jalqabee tokkummaan gosaa ammoo wal dhuunfatee waan hin jirreef hangafoota gosaa gidduu lolli deemaa tureera. Minilik kanatti dhimma bahee muummicha Abbichuu Goobanaa Daachii ofitti qabachuu danda'e. Goobanaan gosoota Oromoo naannoo jiran cabsee mo'uu waan barbaaduuf yommuu Minilik ati Oromoo ani immoo Habashaa wal gargaarree cabsinee tokko taasifnee wal qixxummaatti nu lamaanuu mootii taanee bulchinaa jedhee sossobu Goobanaan dafee itti walii gale. Minilik Oromoo keessaa Goobanaa qabatee meeshaa haaraa hidhateen duula koloneeffachuu Oromootti bobbaase. Bobbaa waraanaa Minilik kanaan ilmaan Oromoo hedduun dhumaniiru. Minilik akkuma Goobanaa waliin waliif galeen gara Wallootti deebi'ee bara 1868 Oromoo Wallootti lolaban. Lolli kunis waggaa 2 deemee mootichi Oromoo Yajjuu Abbaan Waaxoo Minilikiin ofirraa lolus ni injifatame. Injifatamee garuu deebisee fincila itti kaasuudhaan Minilikitti yaaddoo ta'aa ture. Minilik duula gara biraa bara 1871 haga bara 1872tti Wallootti bobbaasee mootummaa warra Himaanoo cabsee magaalaa warra Iluu qabatee dahannoon naannessee waraana qubsiise. Warra Iluu keessatti qubsuma dahannoo qabu tolchuun isaa Shawaa ittiin ofirraa ittisuu fi duula gara biraa achirraa qindeessuudhaafi. Waraana 40,000 ta'u warra Iluu keessa qubachiise waraana kana achirraa bobbaasee Walloo guutummaatti dhuunfachuuf carraaqe. Guraandhala bara 1875tti miilla gaara Magdallaa jala haa ga'u malee Abbaan Waaxoo jagnummaan dura waan dhaabbateef Magdallaa fi naannoon isaa amma adoolessa 1876tti harka Minilik ga'uu hin dandeenye. Erga qabatee booda Minilik Yajjuun Dajjaazmaash Waaleen Walloo yookiin warra Himaanoo ammoo Muhammed Aliin akka bulchan itti godhe. Oromooti Walloo yeroof Minilikiin haa gabbaran malee Muhammed Ali bara 1877tti
deebi'ee itti fincile. Mootiin Habashaa Yohaannis Arfaffaa waan Minilik Walloo keessatti godhaa jiru ni beeka ture. Yohaannis yeroo sanatti diina alaa biyya isaa qabachuuf deemuun lolaa waan tureef ofii isaa Walloo qabachuuf hin dandeenye. Booda irratti garuu Walloo Minilik harkaa fudhatee ofii bulchaa ture. Yohaannis nama amantii kiristaanaa jabeessu waan ta'eef Oromoota amantii Islaamaa qaban kiristaana kaasuu jalqabe. Mohaammed Alii kan warra himaanoo kiristinnaa kaasee Mikaa'el jedhee moggaase. Oromoo Walloo Teewodiroos irraa jalqabee qabachuuf yaalamaa ture bara Yohaannis bakka ga'e. Minilik goobanaa sossobatee erga of jala galchee boodas Oromoo Tuulamaa cabsuun isaaf salphaa hin taane. Duula waraanaa yeroo 3 ol taasisee Oromoo Tuulamaa cabsee qabate. Gootni Oromoo kan akka Hasan Wadaay Darraa irraa Minilik dura dhaabbatanii lolanii injifataniiru. Gootni Oromoo Tuulamaa gootichi Gullallee Tufaamunaa lola irratti ajjeefame. Boodarra Abbichuu Galaanii fi Eekkaa erga qabatee kutaa Oromiyaa biraa qabachuuf duula eegale. Goototni gootummaadhaan lolanii har'a maqaan isaanii uummata Oromoo biratti ifee mul'atu kun guyyaa gootota Oromoo keessatti yaadatamanii seenaan isaaniis barsiifama. Minilik Oromoo Tuulamaa cabsee gara Harar qabachuutti fuulleffate. Daandii daldalaa Harar keessa darbuu fi bu'aa achirraa argamu dhuunfachuudhaaf hawwii qaba ture. Duula Harar qabachuu kanaaf qophii akka ta'utti waraana isaa Oromoota Harargee keessa jiranitti bobbaasuu jalqabe. Onkoloolessa 1885tti waraana Walde Gabreel Abbaa Sheexaan nama jedhamuun hoogganamu itti bobbaase Hararitti akka karaa saaquuf ajaje. Oromoonni naannoo Asaboot nama Ittisaa Roobaa jedhamuun hoogganamanii dura dhaabbatanii bakka Bordoddee jedhamutti lolli ta'ee Ittisaan jagnummaan dura dhaabbatullee injifatamee Walde Gabreel humbannaatti darbe. Humbannaa keessatti Walde Gabreel mo'amee of duuba deebi'e. Minilik yeroo kana dhaga'u humna isaa waraana 20,000 hanga 25,000 ta'u walitti gurmeesse gara Hararitti qajeele. Waraanni Minilikii fi Oromoo Calanqoo irratti amajjiija bara 1887 akka ajaa'ibaatti wal lolan. Waraanni Minilik baay'inaanis ta'ee hidhannoodhaanis waan Oromoota caaluuf lola lubbuun namaa hedduu keessatti dhume ta'e. Lola Calanqoo Minilik injifate magaalaa Harar gufuu tokko malee seene. Oromoonni lola Calanqoo booda cabanii gabbaarii ta'an. Lola Calanqoo irratti gootichi Oromoo hoogganaa waraanaa ta'ee lolchiise hoogganaa waraana Murtii Guutoo Bakar Waareeti. Lola guyyaa sanaa irratti gootichi Oromoo Bakar Waaree gootummaadhaan onnee guutuun waan lolaa tureef lola irratti miilli isaa citee erga lolli xumuramee booda miilli isaa akka citee irraa bu'ee baree jedha seenaan isaa. Sababa kanaafis achi buutee miila Bakar Waaree jedhame akka mammaaksaatti Oromoo hunda biratti beekama. Walirraa fagaanne kunoo dugda garaa ta'anii natti dhiiste deemtatisoo seenaa garaan ba'anii achi buuteen kee dhabame akka miila Bakar Waaree bareeddiitti Awaash gama. Calanqoon dirree lolaa yommuu taatu caliin ammoo wareegama guyyaa sana kaffalame ibsa. Murtii Guutoon gootota waraana Oromoo guyyaa sana lolaaf bobba'anidha. Dirreen Calanqoo bakka gootonni Oromoo gootummaan lolanii weerartoota lafa Oromoo fi diina Oromummaa itti salphisanii fi gootummaa itti agarsiisan akkasumas bakka wareegamni guddaan seenaa qabu itti kaffalamedhas. Guyyaa lola calii Calanqoo lubbuun ilmaan Oromoo 75,000 ol ta'uu fi fardeen isaaniillee akkasuma waraana Minilikiin wareegamuu hima seenaan. Gootota Oromoo qaalii warra biyya isaanii lubbuu ofii caalaatti jaallatan, warra diinummaa diinaa hubatanii lolanii lolchiisan, warra seenaa isaanii dhiigaan barreessanii lafeen utuban dhaloonni yoomuu ni yaadata ni kabaja.
isaan umurii isaanii waan gaariif oolchanii biyya dhudhaalchisan. Gootonni kun bara baraan guyyaa gootota Oromoo keessatti yaadatamanii seenaan isaanii dhaloota barsiifama. Minilik duula adda addaa Oromoo cabsuudhaaf inni taasise keessaa bakka qorumsi isa hin mudanne hin qabu. Addatti garuu duula Minilik Arsii qabachuudhaaf taasise isa baay'ee guddaa, lola yeroo dheeraa kan itti fudhatee fi salphinni guddaanis bakka itti isa qunname ture. Duulli Oromoo Arsii qabachuuf godhame bara 1881 hanga bara 1886tti kan turedha. Kutaalee Oromiyaa gara biraa caalaatti bakki Oromoon duula Minilik dura yeroo dheeraaf gootummaa guddaan dhaabbatee lole Arsii keessatti ture. Oromoon Arsii sirna gadaan bulaa waan tureef bakka kaan caalaatti kan ijaarame ture. Gosa gosaan caffee haa qabaatu malee gadaan akka gaariitti walitti isaan qabee waan tureef humna guddaan Minilik dura dhaabbachuu danda'an. Bara 1882tti hoogganaan waraana Minilik Raas Daargeen duula isa jalqabaa Arsiitti bobbaasus injifatamee hamma laga Awwaash cehutti dheessee lubbuu isaa baafatee jedha seenaan. Carraaqqii Arsii cabsuu itti fufuudhaan bara 1884tti Daargeen duula gara biraa qabatee miira xiiqii fi haaloo ba'annaadhaan Arsiitti duule. Duula kana irrattis gootonni ilmaan Oromoo kanneen eenyummaa fi biyya isaanii irratti eenyuufuu garaa hin laafne ilmaan Sikkoo Mandoo gootummaadhaan lolanii waan ofirraa deebisaniif waraanni Habashaa duula kanaan hin milkoofne ture. Gootummaa ilmaan Oromoo Arsii kanaan kan injifatame, injifatamuu isaatti kan aare gara jabeessichi naatoo namummaa hin qabne Minilik qondaalota waraanaa isaa walitti qabatee Oromoo Arsii cabsuudhaaf Daargee waliin Arsiitti duule. Waraanni guddaan Oromoo cabsuudhaaf bobbaafame kun naannawa Haroo Zuwaay ga'ee qubate. Gara kibbaatti socho'ee maqii irraan baddaa Arsiitti ol ba'e. Oromoon fardaa fi lafoodhaan itti bobba'ee lolli jabaan godhame. Duula kana Oromootti cabsanii deebisuu hin dandeenye ture. Ilmaan Oromoo namaa fi qabeenya isaanii jalaa godaansisanii lola riphee lolaa itti banan. Caamsaa 1886tti halkan tokko daganii lola godhaniin loltoota Habashaa irraa nama 700 ajjeesaniiru. Halkan itti aanan lameenis akkuma kana weeraruudhaan balaa guddaa waraana Minilik irraan ga'an. Daargeen bakka Osolee jedhamtuu ga'ee da'annoo jabaa qotatee qubate. Minilik lola kana mo'amuu isaa waan bareef Daargee da'annoo keessatti dhiisee gara Manzeetti deebi'uuf karaa qabate. Minilik uummata saamaa warra booji'ame harka, mogolee fi harma dubartootaa irraa muraa socho'e. Gootonni Arsii karaatti isa eeggatanii rukkutanii waraana isaa bittinneessan. Minilik duula sana keessatti miila waraanamee turee oduun jedhus ni jira. Minilik Shawaatti deebi'ee waraana guddaa walitti qabuu wayita jalqabutti Daargeen Arsii keessa ture hammeenya kana hin jedhamne uummata Oromoo irratti raawwataa tureera. Minilik duula waraanaa guddaa qabatee Sadaasa 1886tti Arsiitti bobba'e. Arsiin duula kana dura dhaabbachuu waan hin dandeenyeef Oromoon Arsii dhumarratti duula Minilik kan meeshaa baraa hidhateen mo'amanii Minilikiif gabbaran. Kan Arsii mo'uu danda'e qawwee fi rasaasa Awurooppaa fi mala waraanaa gorsitoota Awurooppaa Minilikiif godhan ture. Arsiin jagnummaa guddaan duula koloneeffachuu Minilik dura waan dhaabbateef miidhaan irra gahee guddaadha. Akka seenaan himutti lola Minilik ilmaan Oromoo irratti waggoota 6 geggeesseen ilmaan Oromoo 100,000 caalan wareegamaniiru. Addatti garuu guyyaa tokkichatti fulbaana 6 bara 1886 ilmaan Oromoo 12,000 caalan wareegamaniiru. Minilik kallattiidhaan meeshaa waraanaa ammayyaatiin kan uummata Oromoo lolu biratti akka uummannii fi loon dhukkubaan dhuman taasisaa akka ture seenaan ni hima. Dhibeen Gifiraa jedhamu akka uummata fixu taasisuudhaaf akka dhibeen sun daddarbu uffatatti godhanii uummata keessa facaasaniiru.
Lola Minilik uummata Oromoo irratti geggeesse keessaa inni gara jabina hamaan guutamee fi kan yeroo dheeraa geggeeffame lola Arsiiti. Gootonni Oromoo Arsii waggaa 4 keessatti lola gurguddaa 6 Minilik waliin taasisaniiru. Lola kanneen keessaa kan wareegamni guddaan itti kaffalame Oromoon Arsii ittiin cabe lola Azuleeti. Azuleetti Oromoon Arsii cabe kolonii Habashaa jala gale. Habashoonni gama isaaniitiin lola Azulee kan guyyaa tokkotti ilmaan Oromoo 12,000 caalan irratti wareegaman kana akka injifannootti haga bara Haayile Sillaaseen kufuutti kabajaa turaniiru. Lola Azulee booda Raas Daargeen lola kana araaraan xumurree nagaa buusnaa jedhee uummata walitti waamuun bakka Aanolee jedhamutti erga walitti qabee booda ilmaan Oromoo 3,000 ta'an dubartootarraa harma mirgaa dhiirotarraa harka mirgaa muruun gara jabina daangaa hin qabne uummata Oromoo irratti raawwate. Kunis akka ilmaan Oromoo hin jiraan akka wal hin horre gochuudhaaf yaadamee kan godhame akka ta'e seenaan ni hima. Loloota Arsii keessatti geggeeffame kana irratti gootonni Oromoo waggaa 6 humna Minilik jala dhaabbatanii gootummaa faarfamu agarsiisaniiru. Lola Minilik ofii isaatii keessatti hirmaate Oromoo lole keessatti gootichi Oromoo Arsii Leenjisoo Diigaa Minilik jalatti farda Minilik waraanee ajjeesuusaa seenaan ni hima. Minilik gaafa Leenjisoon farda isaa waraane akka carraa lubbuunsaa hafee dheessee gootota Arsii jalaa lubbuu isaa baafate. Gootonni ilmaan Oromoo Arsii kanneen waggoota 6 guutuuf diina dura dhaabbatanii Minilik utuu lolanii wareegaman seenaan isaanii ol ka'e uummata Oromoo biratti mul'ata. Gootonni Oromoo Azulee fi Aanolee irratti wareegaman kanneen baddaa Arsii keessatti diina kokkee qabanii dura dhaabbatan seenaan isaanii faarfamaadha. Yeroo jalqabaatiif guyyaan yaadannoo wareegamtoota Aanolee bara 1991 bakka uummanni Oromoo kumoota hedduun lakkaa'amu argamutti kabajame. Barri kun bara addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa jiru ture. Guyyaa yaadannoo kana irratti gootichi Oromoo qaalii hogganni adda bilisummaa Oromoo kan haga har'aatti achi buuteensaa dhabamee uummanni Oromoo kulkulfataa jiraatu Nadhii Gammadaa haasaa seena qabeessa taasise. Guyyaa kabaja yaadannoo wareegamtoota Aanolee kana irratti gootichi Oromoo Nadhii Gammadaa fi hogganni achitti argaman siidaan yaadannoo akka ijaaramu dhagaa bu'uuraa kaa'an. Aanolee akkuma manguddoon keenya warri seenaa beekan warri taarika beekan dubbatanitti lafa ammeenyaa olii ilmaan Oromoo irratti dalagame. Bara 600 dura bara 1886 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yeroo waraanni koloneeffataan gabroonfataa weeraraan Minilik biyya Oromoo keessaa kutaa Arsii jedhamee beekamu kana cabsee seenetti Oromoota haala addawaadhaan qophii meeshaa Afrikaa kan bonjaa fi eeboo kan immoo wantee biran dabarreen madaabaa fi qawwee dura dhaabbatanii waraana Minilik marraa 5 ol cabsanii deebisan yeroo injifatetti akka lammata mataa waliin qabanne gochuudhaaf cabsuudhaaf lafa jiichuudhaaf jaynoonni keenya hayyoonni keenya obboleettiiwwan dur dabran keenya nama 12,500 ol bakka harmi irraa itti muramee fi harki irraa itti murame jechuudha. Lafa kanatti hayyoota keenya deettuutu harmi irraa muramee ilmoo isii akka hin hoosifne godhame. Lafa kanatti abbootii keenya kan dalagatanii ilmaan guddifatan kanii jaynummaadhaan biyya isaanii kabachiisuudhaaf lolatan akka hin jiraan akka ilmaan hin guddifan akka Oromoon hin bal'anne hin guddanne
akka Oromoon lammata mataa ol qabatee mirga isaatiif hin dubbanne gochuudhaaf jechuudhaaf bakka hammeenyaa olaanaa itti dalagame. Haa ta'u akkuma har'aa waliin argaa jirrutti hayni uummataa tokko hammeenya kamiinuu dhokatee hafuu hin danda'u. Uummanni keenya kan harkaa fi harmi itti murame sun wareega hangas ga'u waan hangas ulfaatu fudhachuu kan danda'e bilisummaa isaatiif. Har'aas ibidda bilisummaa santu nu keessaa bilbilaa jechuudha. Kan walitti nu fidellee kan walitti nu qabes yaadannoo isaanii qofaa osoo hin ta'in osoo sun bakka guddaa qabu guddaan garuu arrallee Oromoon bilisummaadhaaf arrallee Oromoon mirga dhabe mirga isaa harka ofii deeffachuu barbaachuu irraa kan dhufe jechuudha. Yaadannoon kun kan har'aa asitti darbannee biraa deemnu osoo hin ta'in kan hanga maayyiitti fullaasuudhaan takkaa biyya keenya abbaa biyyaa ta'u yookaan akka abbootii keenyaaf akaakayyoota keenyaa sanitti nus wareega itti fudhachuu baallama itti seenuu qabnu jechuudha. Guyyaa kana waan dabreef gadda guddaadhaan yaadan. Waan har'a keessa jirruuf ammoo kan barnoota nuu kenne kan akka of hin daganne nu godhu kan diinaa fi fira akka adda baafannu nu barsiisu waan ta'eefi waan abbootiin keenya nuu taraaranii bira dabarsee irra ijjannee isarra dhaabbannee fuuldura tarkaanfachuudhaan qabsoo keenya wallaansoo keenyaan mirga keenya harka keenya galfachuudhaaf bakka kana gahuu danda'uu keenyaan ammoo kan itti gammannu jechuudha. Aanolee kanaan dura manguddoo dulloota keenya qofaatu warri akka duratti jalqabarra dubbatanii dhoksaadhaan galgala ilmaan isaanitti himu yookaan nama gamaa ilaallatanii kan alagaatti diinaatti nakkina kennu jira moo hin jiru jaanii walitti himu. Akkasiin osoo hin dagatamin as ga'e malee seenaan isaatu akka awwaalamu diinni keenya tattaaffiin godhin hin qabu jechuudha. Hamtuu akka aanolee faa kan uummata Oromoo irratti bakka dalagamte irraa kan ka'e bara 600 dabranii uummanni Oromoo biyya isaa irratti maaliin tokkoffaa maaliin lammaffaa maaliffaa jedhamee inni maayyitti lakkaa'amaa bahe. Irra hedduun keessan ni beeytanii jechuudha. Maqaa dha'uun barbaadu. Biyya isaa irratti afaan isaa dubbatuun arrallee sadarkaa gulantaa magaalota keenya kan katamaa keenya keessatti afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye sadarkaa jirra jechuudha. Ammeenya diinni nu dalageen taarika keenya hangi beeynu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Aadaan Oromoodhaa aadaan bareedaan aadaan boonaan ilmi Oromoo kan duratti gaafa bilisummaadhaa hogguu abbootiin nu himan hogguu barruulee warra alagaa tokko kan bubuutee hafte irraa arginu haalan nama boonsu sun awwaalamee dhokatee aadaa wallaaladhaa jedhamee lafatti darbatameetiin hin ture jechuudha. Galata ummata keenyaa abbootii keenyaa kan jalaa wanti kun hunduu akka hin banne jabaatanii tiksanii asiin nu ga'anii fi ammas qabsoo keenyaa keessumaa galata adda bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo kanneen murannoo hanga maayyiitiin falmuudhaaf kanaan duras murannoo qabaachaa turan kan har'as murannoo san qabanii har'a hanga xiqqaa tokko mataa ol qabanne jechuu ni dandeenya. Biyya keenya jaalannu namoonni qooddan feenummoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Alagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiitu
kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuun waan keessa hin jiru jechuudha. Hin jiru. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu si beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Seenaa jaynoota keenyaa seenaa warra aanoolitti dhumaniis kan jiraachifnuun akka kanaani jechuudha. Biyya keenya Oromiyaa harka Oromootti. Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo uummata Oromootiif dhaabbataniitti galchuu qofaani jechuudha. Egaa guyyaa kabajamaa yaadatamaa bara 106 guutuu awwaalame kana har'a warra marraa duraatiif yaadatu bakka kanattis argamee kabaju ta'uu keenyan hedduu itti gammadaa hundi keenyaa'u ummanni Oromoo bakka iyyuu harka ol qabannee waliin dhaabbannee waan warri aanoletti wareegamaniif san gatii itti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko, Oromoon tokko, Oromoon amantiin addan bahu, Oromoon gosaan addan bahu, lagaan addan bahu, gaaraan addan bahu, Oromoo adda qootuuf tattaafatu haabbatu, biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha, biyya Oromoo irratti namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u, warra biraa nurra murteessisuuf dhiiboo haabbatu, dhaabni akka kan uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo haa jiraatu, Oromoon haa ijaaramu, Oromoon adda bilisummaa Oromoo jalatti haa ijaaramu, qabsoo keenya itti fufna, injifannu. Addi bilisummaa Oromoo dhiibamee sochiin siyaasaa biyyattii deebi'ee cufatus siidaan yaadannoo kun ijaarame har'a uummanni yeroo hundaa yaadata. Yakkisuu kanneessaa fi duguuggaan sanyii aanoleetti Oromoo irratti raawwate harma muraa fi harka muraa aanolee jedhamee yaadatama. Guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kana keessatti seenaan isaanii dhaloota barsiifamee gootummaaf xiiqiin irraa dhaalama. Oromoon seenaa gootota wareegamtoota isaa ol kaawwate yoomiyyuu maqaa isaanii leellisaa jiraata. Dhaloonnis irraa baratee eenyummaa diinaa hubata. Ammas irra deebinee baga guyyaa gootota Oromoo Eebila 15 kan bara 2021 geessan isiniin jenna. Qophiin keenya hin xumuramne ammallee walitti deebinaa nu hordofaa. Kabajamoo daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaan baga guyyaa gootota Oromoo Eebila 15 kan bara 2021 geessan jecha guyyaa kana sababeeffannee gootota wareegamtoota Oromoo isin yaadachiisuudhaan gootummaa isaanii wal hubachiifna. Oromoon bara mootota dhufaa darbaa roorroo fi gidiraa hedduu keessummeessaa tureera. Roorroo alagaa qe'eetti itti dhufe kana yoomiyyuu tole jedhee amanee fudhatee diinaaf bulee hin beeku. Bara mooticha Haile Sillaasee lafti qote bulaa irraa fuudhamee hooggantoota sirna mootichaa harka galee ture. Gocha kanatti kan mufatan qote bultoonni gootonni Baalee wal gurmeessanii mooticha Haile Sillaaseetti fincilan. Fincilli Jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganamu mootichatti yaaddoo ta'ee watwaachise. Jaarsummaa fi kadhaatiin boolla meeqa seensisee ijibbaatee lola itti banuudhaan Baalee keessatti ilmaan Oromoo hedduu fixe.
gootonni Oromoo fincila kana irratti wareegaman bara baraan guyyaa gootota Oromoo keessatti yaadatamanii seenaan isaanii leellifamee dhaloota barsiifama. Qabsoon qotee bultoota Baalee babal'atee barattoota yuunivarsiitii kakaasee qabsoon finiine wareegamni ulfaataas itti kaffalame. Haile Sillaaseen kaaba Oromiyaa Walloo keessatti gara jabina guddaan kan guutameen gooticha Oromoo Walloo Hasan Ammee magaalaa Baatee keessatti uummata gabaaf ba'e gidduutti gabaa keessatti fannise. Amma lafa gabaa guddaa magaalaa Baatee keessa sibiilli fannisaa kan Hasan Ammee irratti fannifame dhaabbatee akka yaadannootti ilaalama. Dargiin hayyoota Oromoo qaalii gara jabinaan duguuge gootota akka Jeneraal Taaddasaa Birruu faa galaafate hayyoota akka Hayilee Fidaa faa bakka awwaalaa wallaalchise. Gootonni akka Elemoo Qilxuu fi Hundee Bareedaa yookiin Haayimed Taaqii waraana mootii Haayile Sillaasee waliin lola seenanii kun sagalee bilisummaa Oromootii jechuudhaan kan dhukaasa eegalan baha Oromiyaa carcarxirrootti wareegaman. Hundee Bareedaa reeffi isaallee lafarra harkifame. Isaan kun gootota Oromoo bara baraan yaadatamanii fi leellifaman guca qabsoo bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo bara 1973 handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinneetti bu'uureffame sagantaa siyaasaa fi imaammata tolfatee qabsoo bilisummaa geggeessuutti seene. Sochii dhaabichaa magaalaa keessa taa'anii nagaadhaan geggeessuu waan hammaateef hoogganoonnii fi bu'uuressitoonni dhaabichaa dirqama qabsoo waliif kennuudhaan kutaalee Oromiyaatti wal bobbaasan. Gareen tokko baha Oromiyaatti wayita bobba'u, gareen tokko lixa Oromiyaatti bobba'uudhaan dirree saaqanii qabsoo finiinsan. Qabsoo dhaabichaa jabeessuudhaaf duubbee gaarii qabaachuun barbaachisaa ta'ee waan argameef jila waajjira adda bilisummaa Oromoo biyya Somaaliyaatti saaqu gara Moqadishootti erganillee jilli sun otuu bakka hin ga'iin gammoojjii Shinnigaatti akka wareegaman amma dura ilaalleerra. Hooggantoota wareegaman kana bakka isaanii qabsaa'ota biroo buusuudhaan dhaabichi qabsoo hadhooftuu taasise injifannoolee hin waakkatamne agarsiise wareegama ulfaataas baase. Gootonni akka Baaroo Tumsaa fi Badhoo Dachaas faa wareegamanii qabsoon garuu itti fufe. Haalli siyaasa biyyattii jijjiirame. Mootummaan Dargii kufee addi bilisummaa Oromoo gara Finfinneetti deebi'uudhaan mootummaa ce'umsaa keessaa qooda fudhate. Kunuu ta'ee garuu gootota Oromoo irraa wareegamni hin dhaabbanne. Waggaa 2 booda addi bilisummaa Oromoo dhiibamee wayita ba'utti kutaa Oromiyaa hunda keessatti ilmaan Oromoo ajjeefamuun itti fufe. Warri akka Nadhii Gammadaa, Lammeessaa Boruufaa achi buuteen dhabame kumaatamni wareegame. Isarraa kaasee mootummaan wayyaanee Oromiyaa kutaa hunda keessatti maqaa adda bilisummaa Oromootiin nama sabboonummaa qabu, nama Oromoof quuqamu hunda hidhuu fi ajjeesuu itti fufe. Artistoonni akka Eebbisaa Addunyaa, Yoseef Gammachuu faa qabsoo Oromootiif wareegama lubbuu kaffalan seenaan isaanii yoomiyyuu jiraataadha. Guyyaa gootota Oromoo keessatti yaadatamanii gootota dhaloonni gootummaa irraa dhaaludha. Addi bilisummaa Oromoo erga dhiibamee ba'ee qabsoo isaa qindeeffachuudhaan Sadaasa 9 bara 2005 fincila diddaa gabrummaa labse. Labsiin adda bilisummaa Oromoo gaafa sanaa uummanni Oromoo tapha siyaasaa biyyattii keessa deemaa jiru callisee ilaaluu hin qabu, mirga isaaf qabsaa'uuf eenyurraayyuu eeyyama hin gaafatu kan jedhu ture. Labsiin kun qabsoo bilisummaa addi bilisummaa Oromoo gaggeessuuf hawaasa keessatti fudhachiisuu fi uummanni akka ofitti fudhatee qabsoo kana finiinsu taasisuudhaaf yaadame kan labsame ture. Labsii kana dhaga'uudhaan uummanni Oromoo kallattii hundarraa qabsoo finiinsuudhaan mootummaa EPRDF balaaleffatan.
Hundaa olitti barattoonni sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina waamicha kana ofitti fudhachuun mormii finiinsan. 9 bara 2005 humni waraanaa wayyaanee barattoota waamicha kana fudhatanii mormii geggeessan irratti dhukaasa banuudhaan magaalaa Amboo keessatti gooticha qaroo fakkii barattoota Amboo kan ta'e barataa sadarkaa lammaffaa Jaagamaa Badhaanee fi hiriyyaa isaa Kabbadaa Badhaasaa bakka tokkotti rasaasaan ajjeesan. Mormiin sun itti fufee kutaa Oromiyaa hedduu keessatti geggeeffame, wareegamni guddaanis kaffalameera. Gootonni Oromoo kanneen akka Jaagamaa Badhaanee fi Kabbadaa Badhaasaa bu'uura qabsoo har'aa kan ta'an gootota qaalii maqaan isaanii ol ka'ee leellifamu kan seenaan isaanii baratamee dhaloonni gootummaa irraa dhaaludha. Qabsoon haaluma kanaan itti fufee walitti fufiinsaan geggeeffamuudhaan mootummaa EPRDF'tti yaaddoo ta'aa dhufe. Eebila 27 bara 2007 gootonni Oromoo kanneen qabsoo biyya keessaa qindeessan Tasfaa'uun Camadaafaa biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti qabamanii caamsaa 12 bara 2007 mootummaa wayyaaneetti dabarfamanii kennaman. Gootichi Oromoo Tasfaa'uun Camadaa, Nimoonaa Xila'uun, Gaaddisaa Hirphaasaa, Alamayyoo Garbaafaa gootota qaalii qabsoo bilisummaa Oromoof lubbuu isaanii hin mararfanne, lubbuu isaanii tokkitti dabarsanii kan kennanidha. Guyyaa gootota Oromoo kanaa keessatti guca qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii yaadatamu. Fincilli diddaa gabrummaa 9 bara 2005 labsame sun ol guddachaa akkuma deemeen eebila 15 bara 2011 qeerroon bilisummaa Oromoo hundeeffamee labsiin ba'e. Addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa kana yeroo hundeessu maqaan kenname sochii dargaggoota biyyaalessaa bilisummaa fi dimokiraasiif kan jedhu ture. Gabaabinaan qeerroo bilisummaa Oromoo jedhamee akka waamamu murtaa'e. Labsiin eebila 15 bara 2011 ba'uun duratti ibsi dheeraan tokko eebila 11 bara 2011 ba'ee ture. Bara baraan gabrummaa keessa jiraachuurraa bilisummaaf utuu falmannuu wareegama seena qabeessa ta'eef kufuu filannee jedha labsiin kun. Nuti barattoonni Oromoo fi barattoonni saboota miidhaa bittaa jala jirru uummata Itoophiyaas ta'e hawaasa addunyaatti guca warraaqsaa qabsiisuu keenya kunoo ifatti labsineerraa seenaa wareegama barattoota Oromoo dhiyeenya taasifameef bakka guddaa kennaa nutis wareegama bilisummaa baasuuf murteessineerraa kan jedhu qabiyyee labsii fincilaa kana ture. Labsiin bara 2011 labsame kun guutuu Oromiyaa keessatti fudhatamee hojiirra ooluudhaan mootummaan wayyaanee mudde. Barattoonni yuunivarsiitii adda addaarra jiran mana hidhaatti guuraman, ajjeechaan uummata irratti raawwate. Haaluma kanaan itti fufee bara 2014 keessa labsiin maaster pilaanii magaalaa Finfinnee gaafa labsamu dargaggoonni Oromoo dhiiraaf shamarraan guddaa xiqqaan ba'ee labsii kana dura dhaabbate. Labsii kana dura dhaabbachuu keessatti golee Oromiyaa hunda keessatti ilmaan Oromoo rasaasa waraana mootummaa EPRDF'n akka baalaatti harca'an. Wareegamtoonni kunniin warra guca qabsoo kanaa ta'ee ofii dhabamee qabsicha jiraachise, warra Oromiyaa lafee isaaniitiin tiksee seenaa isaanii dhiigaan barreessedha. Bara baraan yoomiyyuu guyyaa gootota Oromoo kana keessatti ni yaadatamu. Kun haaluma kanaan otoo jiru yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 10ffaa irratti labsiin haaraan ba'ee qabsoo finiinse. Labsichi fincila xumura gabrummaa jedhamuudhaan 9 bara 2015 labsame. Labsiin kun maaster pilaanii waliin walitti waan hidhatuuf 9/11 bara 2015 giincitti mormiin maaster pilaanii eegale. Labsii kana hordofees dargaggoota yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 10ffaa kabajatan irratti dhukaasni baname, wareegamni kaffalame. Onkololeessa 2 bara 2016 uummata Oromoo ayyaana Irreechaa kabajachuu ba'an irratti dhukaasni waraana mootummaan baname
ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman wareegaman. Dhumaatii gaafa Irreechaa hordofee Oromiyaa kutaa hunda keessatti mormiin ka'ee mormii kana irrattis wareegamni ulfaataan kaffalameera. Isaan kunis gootota Oromoo eenyummaa isaaniitiif wareegaman kan seenaan isaanii yoomuu ol ka'ee mul'atudha. Hagayya 6 bara 2016 guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri mormii guddichi labsame lubbuun ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'amuu darbeera. Isaan kun lubbuu isaanii qaalii kennanii kufaatii mootummaa Abbaa Irree yeroo sanaa kan mootummaa Wayyaanee warra saffisiisedha. Seenaan isaanii leellifame guyyaa gootota Oromoo kana keessatti yaadatama. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya haguma xiqqoo kanaan guyyaan goototaa kun kabajamee akka ooluuf kan isin yaadachiifne kun wareegamni kun har'a seenaa ta'ee darbinaan osoo hin taane har'as wareegama wal fakkaataa akkasii keessummeessaati. Har'allee ilmaan Oromoo hedduun golee Oromiyaa hunda keessatti guyyaa guyyaan wareegama kaffalaa jiru. Isaanis warra gabrummaatti xumura gochuuf halkanii fi guyyaa utuu qabsaa'anii wareegama qaalii kaffalaa jiranidha. Sirratti warani handura abaa
ababile numansi yamani Werartona lada sirati warani Andura ababile numansi yamani Oromia jitu wakabu kakenya Embifantu biya sore ni kabenya Ilmanke murane kareke sabada Sibili som soda wajudina nada Sirra